السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبليان قالي جرتو جباتو بقى جراتني ما شاء الله جزاكم الله خيرا. سيناتي ولي في دبر سامي فيديو تنا ولي في قودة جزاكم الله خيرا. ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنين جدا جرا فيديو تنا أكا سنتانين ولي في دبرسا ولي في قودة جزاكم الله خيرا. دم الرهاسف نمو دم أسكتي متدوري رتك هاي كان dhimma walloo fi dhimma arsiiti. Isin ajanda asnuu kennaa nuti haasa'uu ni fannu. Subhaanallah. Rabbi isin haa araaram. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalaatu wassalaam ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'iin wa ba'd. Obboleeyyan kiyya qaqqaarii warroonni shahaadatayni waliin nu hiite irra deebi'ee assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh isiniin jedha. فيديو تنا ولي في دبرسا جزاكم الله خيرا. وانتي سين أرجع جرتان كوني وان لافتو متي إما ولو في أرسي جداني والقوداني ilmaan dhiiga tokko ilmaan amantii tokko namni amantii tokko qabu subhanallah namni amantii tokko qabu namni ashhadu an la ilaha illa allah haqaan gabbaramaan rabbii caalamaa malee hin jiru anisatti amana anisaaf sujuuda anisaaf isa gabbara jedhee namni shahadaa qarrare neetworkii kiyya naf fakkaata mee neetworkii kiyya na mirkaneessa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi muhammadille ergamaa isaati nabi muhammadille gabricha rabbiiti jedhee namni amantii takka hordofu namni qur'aana tokkoon bulu namni hadiitha nabiyyii dhugoomsu san qofaa miti namni afaan tokko haasa'u afaan tokko san qofaa miti namni dhiiga tokko san qofaa miti namni biyya tokko yeroo wal dararu yeroo wal adhabu arguu caala wanti nama gaddisiisu hin jiru wallahi alazim isini qaanfanne yaa akhi isini qaanfanne isin lachuu isini qaanfanne ummata miskiina ati of yaadadhu me ka arsiillee ka wallollee of yaadadhu arsii jet ati arsiin maalin ati wallo maalin diina isin waliif diina isin dhiiga tokko bar isin amantii tokko bar isin afaan tokko haasoftanii bar akkamitti miskiina karaa deemu obboleessa keessan nama amantii tokko hordoftan nama amantii tokko hordoftanii miti nama amantii biraayyuu hordofu amantiin islaamaa miidhaa hin jettu rasuulli sallallahu alayhi wasallam mee komentii obboleeyyaa wanni takka natti mul'atu komentii neetworkii kiyya mee na mirkaneessa komentii na barreessa jazaaku wanni takka argaa hin jiru komentii neetworkii dhaan fakkaate mee neetworkiin kiyya gahaa yoo ta'e ani hin beeku komentii na barreessa rasuulli sallallahu alayhi wasallam nama muslimaa miti nama amantii biraa akka nuti miinu akka nuti xiqqeessinu wallahi nuuf hin ayyame maa neetworkii azaaba keessa uumamne bara neetworkii azaaba biyya tana azaaba neetworkiin isi bu'aa takka hin qabdu yaa biyya rabbiin gadi oofe neetworkii masirnaallee hin qabdu waan takka komentii argaa hin jiru mee naa barreessa obboleeyyan kiyya waan takka argaa hin jiru wallahi jagiyyatti sila komentii naa barreessaa ammoo waan takka nama asirraa na laalu malee waan takka rabbiin agarsiisu neetworkii irratti mee akka ummatti yaada ofii baatan yaa akhi kanaaf wallahi neetworkii komentii namni naa barreessu waan takka argaa hin jiru amantiin islaamaa nama amantii tokko walitti qabnuu miti nama qur'aana tokkotti amannuu miti nama nabi muhammad ergamaa ta'uutti amannuu miti nama muslima akka kennaa miidhuu miti nama amantii biraa miidhaa hin jettu amantiin islaamaa nama amantii biraa miidhaa hin jettu namni mee amantii biraa miidhaa amantii kiristaanaa nama hordofu miidhaa jetti islaamummaan nama islaamaa siin jedhaan jiruan namuma amantii fedhe hordofu miidhaa jetti islaamummaan tokko miidhaa hin jettu kanaa miti islaamummaan horii miidhaa hin jettu beeylada hintaloon banii israa'el baalageen ta humna dalaytu ta baalagummaa dalaytu sababa saree bishaan obaasteef jecha jannata seente hadiitha sahiha keessatti sababa saree ilma namaatii miti beeke saree
saree jedhee nam ilmi namaa wal arrabsaami sababa saree bishaan obaasteef intaloo baalagee shaarmuxa banii Israa'el irraa kataate haa qabadhu baalageedha shaarmuxaadha gumnummaa dalaydi saree dheebote argitee saree olii gadi fiigee biyyee arraabu meenaa qalbisi saree dheebote dheebuun isa ajjeesuuf geette saree biyyee arraabu argitee jennaan intaloon kophee ofiitiin waraabdee fi saree obaaste sababa sareetiif jannata seente sababa sareetiif rahmata goote ilma namaatii miti beeke amantiin teenna amantiin islaamaa ilma namaatii miti beeyladaa akka nuti rahmata goonu nu barsiiste akka beeylada miitu nun barsiisne rasuulli hadiisa keessatti namni sababa adurree adaaba seene jedhan sababa adurree yaa akhi qalbii simee yaa ummata wal miidhu wallo jettee arsii jettee baale jettee jimma jettee kutaa wal qoodu na dhageeffadhu faallaa kana warri tun dubartiin tun sababa maali jannata seente sababa saree rahmata gooteef shari'aan islaamaa bakka kana maal barsiiste beeylada akka rahmata goonu beeylada akka miina nu barsiiste beeylada miidhamaa jiruyyuu akka nuti gargaaru nu barsiiste beeylada miidhamaa jiru faallaa kana dubartiin takka sababa adurree adaaba seentedha rasuuli sallallahu alaihi wasallam maaliif adurree hiitee nyaata ittiin kennine takka jedhe akka adurreen illee olii gadi deemtee waa nyaattullee hin ayyamneefi jedhan hadiisa sayyaa keessatti sababa adurree qofaaf adaaba seentedha islaamummaa laali yaa akhi ati islaamummaa addaa barattemu islaamummaa hin beeynemu maquma khadiija maqumatu ahmadimu yaa akhi maanu iyyisiistan haga laagaan nu dhootutti yeroo hunda iyyina ka ajandaa nuu fidu namu muslimaati yeroo akkana jedhu hamzaan of agarsi wallahi of agarsiisuu fi miti wallahi haqiiqaa rabbii dubbadhan isinii galaami sababa adurree adaaba seente sababa adurree nyaata kennuu dhabuu isiitiif sababa adurree gadhiiste adurreen akka waa hin nyaannellee irraa dhoorkuu isiitiif adaaba seentii jedhan rasuuli sallallahu alaihi wasallam ka jalqaba dubartiin shaarmuxa sababa saree bishaan obaasteef jannata seente tun sababa saree adurree mana keessatti hiitee nyaata dhoorkatteef adaaba seente idan maal nu barsiisti islaamummaan horiidhaaf akka rahmata goonu beeyladaaf akka rahmata goonu sareef akka rahmata goonu adurreef akka rahmata goonu islaamummaan ilma namaatii miti walaqad karramnaa banii aadam يقول الله تبارك وتعالى إلما ما كبني إلى ربي وما أمكيست ربي إلما ما كبج إلما ما ألفون إلما ما ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم إلما ما حال قاري رأوم نجد ربي وما أمكيست ربي إلما ما كبني جد ربي اللي انجرسي كبج ربي إرنس الرسي كبج ربي أممتوت دجي تنرجرو هندر إلما ما كبني إلما ما ألفيس نجد ati ilma namaa san xiqqeessaa jirta wal xiqqeessaa jirta wal miidhaa jirtan wal dhullumaa jirtan rasuulli hadiisa keessatti walaa tadhaalamu dhaamsa rasuulaa keessaa wal miidhina الظلم الظلمات يوم القيامة والميدون دكانة هاتي قياك يا مادن قيا فلدر ربي عالما دابتو warri hadha wal miitan waggaa dhibba hardhaan jirtan addunyaar tokkoon keessan ka hadha miidhalle ka hadha miidhamelle rasuulli maal jedhan kun mazluuman walaa takun zaaliman nama miidhun ta'in nama miidhamaa ta'i jedhan maaliif jennaanin namni nama miidhe namni miidhame nama miidhe sanirraa qoodata waan ta'eef ajrii khayrii isaa fudhata ati hadha humna qaba jettee nama miidhuu dandeetta boru gaafa raammoo taate gaafa duute gaafa fuuldura rabbii aalamaa dhaabbatte gaafa kophaa kee qabrii gabbuute dukkana qabrii yaadadhu eega islaama taate dukkana qabrii hin jira jechuu aman qabrii keessa adaabni hin jira jechuu aman fuuldura rabbii aalamaa mootii danda'aa ta'e dura ganaa fuuldura qiyaamaa isa dura dhaabbadhe jechuu aman namni mootii namaa dura dhaabbatee iyyuu firdii fudhatu hagamitti ulfaata poolisii dura dhaabbattee firdii fudhachuun hagamsitti ulfaata ilma namaa dura dhaabbattee firdii fudhachuun hagamsitti ulfaata mootii aalamaa dura yooma yaquumu nnaasu lirabbil aalamiin guyyaa ilmi namaa 50,000 سنة مما تعدون وقاكم عشان تمت قدري ديهات قويا نمني فلدور ربي عالما دابت قويا سن صدات يا أخي ولميدنا أفان تقوى هذا ولميدنا
jalqaba isinii gaal islaamummaan amantiin islaamaa kan nabiyyi alamarraa dhaalle akka beeyladaaf akka horiidhaaf rahmata goonu nu ajajje. Rasuulli mu'jizaa rasuulaa keessatti ulamaa illa fakaahan mu'jizaan rasuulaa ibnu hajar al-asqalaaniin gara mu'jizaa 3,000 hin taatiyedha. Imaamu Nawawiin sharhii Muslim keessatti taziidu calaa 1,200 mu'jizaa 1,200 ol jedhe. Imaamu Bayhaqiin mu'jizaa rasuulaa kitaaba isaanii ad-dalaa'ilu nubuwwaa jedhu irratti lafa kaahan. Imaamu Bayhaqii kitaaba isaanii ad-dalaa'ilu nubuwwaa namni laaluu barbaade dubbisuu barbaade mu'jizaa rasuulaa addaan baafachuu barbaade kitaaba kana laaluun isarra jira. Ad-dalaa'ilu nubuwwaa lil'imaami Bayhaqii kitaaba imaamu Bayhaqii achi keessatti jechuu. Namtichoon gaalli dhufee nabiyyi aalamaatti mu'jizaa rasuulaa irraa lakkaayamti. Gaalli Madiinatti dhufee nabiyyi aalamaa dura dhaabbatee boohe. Allahu akbar. Imimmaan gayyaase rasuula rabbii bira dhaabbate. Imimmaan yaasee jennaan rasuulli sallallahu alaihi wasallam abbaan gaala kanaa eenyunni jedhanii gaafatan. Namtichoon Madiinaa mucaan shabaabaa tokko dhufee gaalli kun kiyya jedheen. Jennaan rasuulli sallallahu alaihi wasallam gaala miitee jirta. Gaalli sitti na himataa jira. Kanaafu gaala kana seeraan qabi seeraan nyaachisedhanii. Rasuulli itti hiqanii bakka dalluu gaalaa kana qaban fasakan ni cal'ise gaalli immoo subhaanallah. Mu'jizaa rasuula rabbiiti. Gaalli duraan boohee imimmaan gadi yaasu rasuulli rabbii bakka dalluu qabanii jennaan fasakan yeroo masan cal'ise. Osoo rasuulli dalluu isaa qabuu baatanii harka isaanii barakaa gaalarra kaahuu baatanii gaalli silaa booyan dhaabu. Idan rasuulli maal hubanna qissaa kana irraa gaalaa akka namtichoon sun rahmata godhu akka beeylada hin miine nu barsiisan. Hadiisa jalqabaa keessatti hadiisa lama isiniin fide. Intaloon baalageen shaarmuxaa yeroo jennu ka afaan isinii galuuf baalageen tagumna dalaydu sababa saree bishaan obaasteef jannata seente. Intaloon faallaa kanaa adurree miite sababa adurree miiteef nyaata dhoorkatteef adaaba seente. Asittillee rasuulli nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam الهادي قجيلش علمنا ما كتئ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رسول ربي رأى لنو حال غاري نجيفت دايزين هما جرى فرد دا اتفايدما اتكيست اللي رسول قال ميد أماجو أكا هميني نسيا دامانيف ما لا يرى علمنا ما قالا قدي علمنا ما أدري قدي علمنا ما سري قدي رسول بيلاد أكا هميني إيغنو دامن حديثة كيست إيغا أدام بافني أمنتي نما أمنتي برو يقبو هميدنا جداني نمني مسلمة والميد مالها يري أبوليسكي كأمنتي توكو ولين قبدو يا أخي كأمنتي توكو ولدتك أبدا كربي توكو قبرتن كنبي توكو قبدا كقرآن توكو قبدا كحديث نبي لغوم ستن كديني توكو اسن هندي مسلمة اسن هندي أورومودا أكمتي ديبتاني نما مسكينة نما وان تككوبا هنكمن ديبتاني الذبدان أكمتي ديبتاني كوبي فوتاني أفان كيتن فيديو رت كوبي ومني مال قدارة أرسيت إيه ولو تأيهم بيكو مجاه دائما فوداني كوبي أفان كهد كوبي أكنت أفان كوبي غرين بيه أفاني تتومان يا أخي وان فكت وكنا إسحاد آلتن يا أمة مسلمة سلا إسلام مراد آلتن جتو فينجرو بر إذن yoo namni waa dubbate na argaa qaba namaan jettan yoo namni waa dubbate namni si haa jaalatuuf haa dubbate namaan jettan yoo haqa dubbate naman jaalattan nama kijibu jaalattan nama dhugaa isin himuun jaalattan nama isin sosobu nama fakkeeffatu jaalattan faallasanii namni sirnaan yeroo deemu fakkeeffataa jettan namni muslima meelaala jara namee xiinxalla namni wal arrabsu miidiyaa kanarratti namu muslimaati yaa akhi islaamummaa bira jira ummanni nu laalu ummanni jaahilaa dalagaa kenna kana yeroo argu maal nuun jedha namni wal arrabsu yeroo hunda muslima maqaan isaa Khaalid Umar Ali Hamza Faaxima Khadiija kana keessaa hin ba'u ka wal arrabsu muslim ka ajandaa uumu muslim ka wal arrabu muslim ka hawaalaa wal buusisiisu muslim ka wal qalu muslim maali yaa akhi kiristaana takka dalagaa kana walirra dalagu argitanii kiristaana jejeedha ammallee deemaati Hamzaan kiristaana jejeedha akka waan kiristaana irraa jaalala barbaadu gara feetanii faama rabbiin na arga keessa kiyya
yoo an namni na hajajuuf namni na hajaalatuuf akkana jedha rabbi na arga ammoo haqiiqaa jirtu kun haqiiqaa lafa jirtu yoo namni dubbii gara hin taane beekaan oofe malee dhugaan lafa jirtu tanum nama kiristaanaa akkana wal godhaa argitanii isin nama kiristaanaa afaan kophee afaanitti wal tuulanii biyyee afaanii wal tuulanii hawaalaa wal buusisu argitanii kiristaana miidiyaa irra wal arrabsu argitanii kiristaana qeesii ofii xiqqeessu takka argitanii ka sheek ofiillee xiqqeessu ka eksi irra kaa'u ka madaa gadi gaggaragalchullee muslimuma keen ka wal adabumullee ka maqaan keen ka wal arrabsullee keen arraba fokkataallee ka wal arrabsu keen kanullee deebi'ee nu arrabsu namuma daa'aa godhu kana ka arrabsaa jiru namuma maqaan muslimaati an komparaatiivii irra dalagaa ture komparaatiiv riiliijinii amantii kiristaana islaama wal qabsiise kiristaanni baay'ee nan arrabsu waaqayyo gama ofii si haa deebisu maal naan jedhan keenna dhufe amantii sanitti achi deebi ati gareeyyuu amantii san keessaa dhufte namni haga muslima keenna wal arrabsu hin jiru ati guyyaa qiyaamaa rabbitti maal himta fuuldura rabbii aalamaa dhaabbachuu kana shakkisitti ta'e moo fuuldura rabbii aalamaa hin dhaabadha jechuu yoo amante xiqquma iimaanni yoo qalbii tee keessa jiraate yaa akhi ilma namaa hin miidhin wallahi hadiisa keessatti dursi namni wanti irraa gaafatamu guyyaa qiyaamaa salaata jedha hadiisni tokko hadiisa biroo keessatti dursi wanti namni ilmi namaa kun irraa gaafatamu dhiiga banii aadam jedha hadiisni khilaafan qabu jennaan khilaafan qabu jedhan haqa rabbii irraa haqa rabboomaa irraa haqa rabbitti hidhaturraa wanti ilmi namaa dursa gaafatamu salaata salaanni haqa rabbitti hidhatu dhiigni haqa banii aadamitti hidhatu wanta haqa banii aadamitti hidhaturraa wanta dursi ilma namaa gaafatu dhiiga isaati jedhan rasuuli sallallahu alaihi wasallam dhiiga banii ilma namaatu guyyaa qiyaamaa dursa rabbiin waa'ee dhiiga ilma namaa gaafata jechuu ilma namaa kan waan ofiirraa salaat waan haqa banii aadamirraa dhiiga gaafata rabbiin yaa obboleessa kiyya yaa obboleettii tiyya wallo jettanii waliin miidhina arsii jettanii waliin miidhina nuti hunda obboleeyyan yoo rabbitti amantan yoo quraanni kun kalaama rabbiiti jechuu dhugoomsitan dhaabaa waan kan amantii islaamaa amantii kijibaan fakkeessina amantii arraba barsiisteen fakkeessina amantii jaalalaat amantii haqaat amantii dhugaat nabi muhammad dhugaadhaan dhugaa isaan irraa dhaalle nabi muhammad takkaa jiruu isaanii keessatti naman zollobne takkaa naman arrabsine takkaa naman xiqqeessine walaa tadaalamu walin miidhinaan dhaamsa nabiyyi aalamaati rasuula kennan nuun jedhe waggaa 1400 dura nasihaa osoo nuun dhaamin nasihaa kulli rasuulii nu dhaamanii deeman walin miidhinaa المسلم أكو المسلم وكونوا عباد الله إخوانا مسلم نبوليس مسلمات إسان تكيسو إسان سلبسو إسان أربسو إسان ظلم وكونوا عباد الله إخوانا يا أبلي يا ربي وكونوا تا عباد الله يا قبر ربي إخوانا أبليا إسلام من أبليا قوتي nuwarra dhiiga tokkooti miti warra gara biraayyuu islaamummaa wali fidde nuwarra dhiiga tokko warra afaan tokko haasa'u warra rabbii tokkotti amanu warra nabi muhammad ergamaadha jedhe warra quraana dhugoomsee miti nama afaan tokko nama dhiiga tokko nama saba tokko wal bira dhaabataa jira baraa kalee walla yoo dhukkubsatu asii arsiin ka'aa jira kiyya jechuu beekeeti bar namni akkasi birrii gadi naqee birriidhaan wal gargaaru gaafa wallo keessaa dhukkubsate gaafa wallo keessaa namni dararamu gaafa wallo rakkate asii arsiin itti gumaataa jira arsiin itti fiigaa jira maaliif tokko jechuu beekeeti dhiiga kiyya jechuu beekeeti rakkoo walii san dadhabeeti arsiin illee osoo rakkate wallollee irraa nafu islaamummaan nuyi afaan tokko haasa'uuf nu miti warra afaan garagaraa haasa'u obboleeyyan goote salmaan faaris irraa fidde biyya iiraan irraa Suhaib Ruum biyya Awurooppaa irraa fidde Suhaib Ruumiin eessa beekta Ruum jechuun Awurooppaa hadhaati bar Roomaatu Ruum jedhama Suhaib Ruum irraa fidde Bilaal Habashaa irraa fidde Salmaan Faaris irraa Huzeyfaa Yaman irraa Hamzaan Araba Sacuudii irraa hunda isii waliif fiddee obboleeyyan goote islaamummaan warra afaan tokko iyyuu hin beeku warra afaan garagaraa haasa'u warra bifa garagaraa iyyuu islaamummaan obboleeyyan goote siin jedhu yaa akhi rabbii yoo sodaattan dhaabadha walin miidhina atillee kalee warri zaalima mucaa arsii keessaa mucaa nama walloo qabee azabu miskiina goota kenna jedhanii maali gootummaa yaa akhi gootummaan akkana maali ehelle nu takka
goota jechuun ka diinaan lol, goota jechuun ka haqa qabatu, goota jechuun ka islaamummaadhaaf tumse, goota jechuun ka sunnaa rasuula qabatu, goota jechuun ka quraanaan buli, goota jechuun ka hadiisaan buli. Miira keessa nama seensistanii waan hin taane nama haasofsiistanii miira keessaa ba'i, miira keessa seente namaan hin jedhina, miira keessa nama seensisa. Rasuulli waan hin taane yeroo argan miira keessa seenan. Hadiisa keessatti اشتد غضبه وعلى صوته احتمرت عيناه وكأنه منذر جيش يتوجر. رسول منكر يرى أرقد وان انتان يرى أرقد هلولا. رسول يروان انتان أرقد هلولا. اشتد غضبه يا دلن دلن سور رسول أكمل دلنني سقلي الفودني اجزاني ينجي جند ديمت يروان انتان أرقد هلولا. كناف waan hin taane yeroo arginu suuta haasa'uu ani kennama kiyyaami. Waan gaarii yeroo arginu suuta haasa'u, waan nama gammachiisu irratti suuta haasa'an, waan nama dallansiisu irratti lolaniitumaan haasa'an. Wanni kun rabbii yoo sodaattan wallollee teenna, arsiinillee teenna, jimmallee teenna, ani baale, ani dhalataa baale garuu nan ilaallatu jedhee ummata walitti dhiisuun la jaalala nama barbaadu osoo hin taane jaalala rabbii barbaadutu dursa. Hadda yoo rabbiin na haa jaalatu jennee dalayne namni illee si jaalata. Yoo hadda haqaan dalayde namni hadda si jubbullee boru si jaalata. Jaalala namaa dhiisi dhugaadhaan dalage. Wallo dhaabadhu kaate azabaa jirtu obboleessa keeti. Namni hadda akkana nama gootu kun wallaahi rabbi siilleen dabarsu. Siilleen dabarsu. Namni nama dhallamu aakhirri isaa badaadha akka fir'aunaati. Zaalimni dhumti isaa akka fir'aunaati. Maqaan muslima nama godhu dalagaadha malee. إسلام جتون استسلام العبد لله ظاهرا وباطنا بفعل أوامره واجتناب نواهيه. عثيمين كان فسرا. مسلم جتون من سلم المسلمون من يده من لسانه. مسلم جتون رسول يرو فسرا. نما مسلمتون الرب سارة نجابا كاربا نما الرب سنيدا كارك سارة نجابا كاركان نما طوف نجدا كاركان نما دكم نجدا كميل سارة كميلا نما مين كأربا نما مين كإجان نما مين كاركان نما مين أكل فسر الرسول صلى الله عليه وسلم. عثيمين إسلام جيتون مسلم جيتون استسلام العبد لله ظاهرا وباطنا بفعل أوامره واجتناب نواهيه. قبرك ربي وفيتي مسكمو قباء ساتين كيس ساتين اللي والرب أجج دلقه والرب الروركموتو مسلم جدام. مسلمة ربي ففكن ويتشوبر يا أخي مقامتي بر مقامتي مسلم. فلما أسلم وتله للجبين سينا نبي إبراهيم نبي إسماعيل كيسد ربي فركك هنن ربي نلمك قرر إجدين ilma tokkocha qabdu gorra ijedeen rabbiin Ishaaqin Ismaa'ilin ilma ofii gorra uf fuudhee deeme osoo gorra uf hin deemin ilma ofii irra dubbii kana fide yaa ilma kiyya rabbiin si gorra utti na ajaje maal naan jettaa jedhee abbaa ofii gaafate hin qabu bar Ismaa'ilin qofa qaba Ishaaq dulluma keessa argate nabi Ibrahim Ishaaqin ilma ofii saarraa irraa dulluma keessa argate sanirraa mucaa tokko qofa qaba inni illee Ismaa'il jedhama نبي إسماعيل قفا قباتشو نبي إبراهيم عليه السلام مجا تقوتش قفا قب مجا تقوتش ما إني قبو كان ربي نقرأي جده يرو كان أجج ربي وفي فدته دبي كان المرة فيده يا أبا المكي يدين سنوبر زائرة متي منامان أرجع سبحان الله منامان كربي المكي قرأي يدو أرجين أما منامان سيرجع ربي المكي قرأي نانجدا منام ينرجو كجيبا متي مال جت جنان يا أبا كي افعل ما تؤمر وان التاجة جمت دلق يدين سبحان الله نقر يدين يرونا قراتو أمو فولان اللنقر قلتني فولك يقد ديبسي أدقيا دوبا كان نقر يدين أبان الموفي قرأو داف مچاو في قرأ قلتي أدرد قرأو داف يرو البر داو ربي قد صدقت الرؤيا منا مرقيت دقوم ستجر تاركك والفول يدين ربي نرى ديبس مسلمة چون كان يا أخي قوتا جتون كان goota jechuun warra rabbii foof gadi qabu warra nama miidhu dhiis faallaa kana namni gariin nama miidhu gooteedhaan goonni kana miti yaa miskiina ijoollee waan takka hin qabne ijoollee qawwee hin qabne ijoollee garaa ofiidhaan nyaata hin qabne ijoollee dhuyidee dheebuu hin baane qabanii azabuun gootummaa miti dhabbadha yaa ummata keenya baradhaa yeroo isin hin jedhu hin barattan dubbisaa yeroo isin hin jedhu hin dubbistan
hundayyuu hin qabdan rabbi hunda isinirraa fudhata barattanii barnoota hin qabdan dalagattanii birrii hin qabdan rabbitti achi deebitanii iimaana hin qabdan waa sadanuu rabbi isinirraa fudhata iimaana isinirraa fudhata iimaanni as keessa hin jiru kaa namni iimaana haqiiqa qabu waliin argamu iimaana isinirraa fudhata dunyaa hin qabdan sanirra nama jala dalaydan ati karaa kan akkami baate miskiinummaan baate garaadhaa waan qabdu karaa kan akkana deemtee dhufte kun arsii asii qabee arsiirra hawaalaa buusiisi arsiitun arsii azab kun illee walloon qabee walloon hawaalaa buusiisi walloon azab ummata afaan takka dubbatu amantii takka dubbatu islaamummaa amantii kijibaa warri taasisaartu isin wallahi itti gaafatamtan guyyaa qiyaamaa fuuldura rabbii alaamaat warri hadha nama miite illee fuuldura rabbii alamaan dhayi waggaa dhibbaadhaan hundi addunyaa kanarra hin jiru namni addunyaa kanarra jiru dhaloonni hadha dhalatee jiru hin jiru abbaa rabbii umrii isa dheeresee takka balala yoo taate malee waggaa dhibba hadhaa dhaloonni hadha addunyaa kanarra yaa'u kulliin qabrii jala jiru rabbiin dhaloota biraa ummata gaafa qabrii rabbiin bira dhayte gaafa rabbiin ol si dhaabee si gaafatu guyyaa qiyaama guyyaa cinqaa guyyaa guddaa guyyaa aduun taakkuu takka gadhiyaatu guyyaa fuuldura rabbii alamaa dhaabatu san waan jawwabdu deebisi obboleessa kee maal zabdee siin jedhe maal deebisi yaa akhi dhaabbadha rabbiin sodaadhaati warri wallollee dhaabbadha warri arsiillee dhaabbadha dubbiin isin itti jirtan sadarkaa isin hin qabdu rabbi biratti sadarkaa hin qabdan nama biratti sadarkaa hin qabdan akka uumama namoomatti illee sadarkaa takka hin qabdan rabbi bira zeero nama biratti illee zeero dalagaan teessan namni tokko jala deemee goota namaan jedhe yaafi hin jedhinaa koomantii ergitan hin barreessinaa girrisaa moo maal jedhe namtichuun girrisaa san hin ta'inaa ummato ajandaa yoo argate osoo dubbii takka bitaa mirga laala dubbiin tun akkam jedhaa xiinxallaa dursa waan tokko haasa'uun duratti namni kennu koomantiin goota maali mucaan sun gootummaan isaa maaliin miskiina zabuudha nama garii rabbiin waan lamaanu dhorkata bifallee rabbi isa fokkise amallee rabbi isa fokkisa nama garii lachuu irraa fudhata rabbiin nama garii beeka amala hin bareedu bifa hin bareedu namni gariin nama garii rabbiin bifa dhorkate amala bareedaa kennaaf nama garii rabbiin bifa bareechise amala fokkataa kennaaf nama garii rabbiin bifallee bareechise amalallee bareechise nama garii rabbiin bifallee fokkise amalallee fokkise namni miidiyaa kanarra nama arrabsu namni dalagaa xixiqqoo dalagu nama lachuu hin qabne baay'inaan bifa hin qabu amala hin qabu rabbiin bifa kanan beeka kaa bakka bareeda kaa bifuma kanaa bar rabbi namni bareedni nama arrabsu nama fokkataadha baay'inaan lachuu rabbi si dhoggata nama garii nama zulbiin deemtu wallahi guyyaa qiyaamaatti gaabbate itti miidhamtu nama biraallee sadarkaan qabdu hay namni maqaan nama miidhu kun osuma mana hidhaa suudiyyuu fide seene maal godha namnu gaafsanillee rakkataa bar namni nama miidhu bar firiidamii hin qabu osuma mana hidhaayyuu seeneen fakkeenyaaf nama arsii keessa arsii ta'ee warra walloo miidhu osoo hidhaayyuu seene warri wallollee achitti nan dhiisan jedhen cinqamaa bar akka amma dubbiin badhee ta'anii iyyan kanaa miti firiidamii takka hin qabu bar firiidamii takka nafsiyyaan isaa nama maasiyaa dalagu nama badii dalagu yeroo hunda cinqamaadha raahaadhaan hin jiraatu way mana hidhaa kana keessa na ajjeesanii yoo asii gabbu'ee Finfinnee dhaqe way du'aa jedha raahaa hin qabu ka wallorraa nama azabullee akkasuma warri arsiin ajjeesaa way badii gaafa duraa san dalagee na qabanii jedha namni badii dalagu jalqabumayyuu raahaa rabbi biran qabu raahaa addunyuma kanarra raahaa dhorkata addunyuma kanarra rabbi raahaa dhorkata kanaaf rabbi yoo sodaattan rabbitti yoo amantan namni muhammadiin ergamaa jechuu yoo amantan qur'aana rabbitti yoo amantan qur'aana rabbii jecha rabbiiti jechuu yoo amantan islaamummaarraan dhaalle nuti nama arrabsaa islaamummaan hin jettu wal azabaa islaamummaan hin jettu wal xiqqeessaa islaamummaan hin jettu wal salphisaa islaamummaan hin jettu obboleessa kee islaamaa miidhi hin jettu obboleessa kee islaamaatii miti obboleessa kee islaamaatii miti obbole nama biraa nama amantii biraallee miidhaan jettu islaamummaan kiristaana miidhaan jettu waaqeffataa miidhaan jettu nama dhala ilma namaa kamiyyuu miidhaan jettu islaamummaan dhala ilma namaa kamiyyuu nama rabbiin bar ilma namaa kabajee bar harka sii kennee ija sii kennee qaama sii kennee fayyaa sii kennee waa hundarra si caalchise mootii si taasise ilma namaati leenca bineensa ati sodaattu garii rabbiin bosona sirraa galche bineensa ati sodaattu garii rabbiin bahara sirraa galche bineensa ati sodaattu garii rabbiin boollatti si alaa galche simoo mootii si taasise
leenci tokko osoo magaalaa keessa qeebar ummanni dheessee magaalaa keessaa ba'a. Rabbiin immoo leenca caakaa keessa sirraa galchee akka hin cinqabneef horii laali. Sangaa rabbiin sii laaffise. Humnaan osoo as deebi'ee namni 10 sangaa qabuu hin danda'u. Rabbi sii laaffisee si jala dhaabe. Farda laali. Farda rabbi sii laaffisee akka ati yaabbattu sii godhe. Humnaan namni 5 farda tokko qabuu hin danda'u. Waa hunda rabbi sii laaffisee mootii si taasise. Nabi Aadamiif akka sujuudan rabbi ajajee bar. Ilma namaa rabbi sadarkaa isaa ol fuudhee bar. Kanaaf rabbiin sodaadha. Badiin dalagina. Walin adhabina. Dhaabbadha. Islaamummaa keessa hin jirtu. Islaamummaa miti amantii kam keessatti illee wal miidhaa ka jedhu hin jirtu. Islaamummaa nama miti beeylada akka rahmata goonu nu ajajje. Beeylada gaayaan beeylada. Rasuulli hattan gara biyya tokkotti yeroo duultan maal jedhan? Biyya tokkotti yeroo duultan jihaaduma keessattu waan biraatii miti. Kun jihaadaa miti. Obboleessi musliima azabu jihaadaa miti. Namoomaa miti. Himumaniitii miti. Sigalee haqummaa miti. Waan takkaanu bifa takkaanu fudhataman qabu. Obboleessi islaamaa miidhuun bifuma takkaan fudhataman qabu. Bifuma takkaan. Kallattii rabboomaatiin zeero. Kallattii namoomaatiin zeero. Kallattii hawaasummaatiin zeero. Kallattii kulliin zeero. Hadda addunyaatti maqaan kee zeero. Boru akhiraatti dalagaan kee illee akkasuma. Maaliif namni nama miidhu? الظلم الظلمات يوم القيامة نما ميدون دكان هذا الرسول دكان قبري كيساتي دكان ستاتي قاف أيضا مع شقابة تسلقنا ستاتي خسارة ولميدنا أفان تقواسا ولميدنا أمانتي تقو قباتا ولميدنا ور أمانتي برا لا لامي ولميد أنيبان ولنرب سنيبان كريستانا كانوا ولي ميجر نميديا كانوا نوقاس الدفع يدامي كريستانا كانوا والقوت والله بالله أجر كريستانا والهيتة والأزبدة بو ديمت شوالا بوس جداني كوبي أفان كيس والكاني بيجي أفاني والتومان كريستانا كاس والقوت تكانا قرر كريستانا كيسي وفي قد ديبساني أرب سان تكانا قد مسلم مكين نكان كشيكو في اللي قد ديبسو كغندا والقوت كأجندا أسباس كريستانا جندا سنباس توبات هاي ماليسي أمانتين كينا سري أمانتين سري سوف فكيسا رابرنوت وفي حركة كينا اتقافة تمتن أمانتي بردو كان أمانتي فقطو تاسيسو كيساني والأرب سودان أجندا با سودان والسلبي سودان ربي صدادا دابدا ربي تقوچت وري أمانتي دابدو ربي أولتي وانتي نوتتين سيقام ننجر ربي صدادو دابدو نمي نمافو دابتا ربي فجتش دابدا وري والو دابدا وري أرسي دابدا بيا ولين قودنا غوسا ولين قودنا يروكا ميو بالي جتاني ولين قودنا أرسي جتاني ولين قودنا ولق جتاني ولين قودنا شوا جتاني ولين قودنا والقوداني ولين أرئنا ولين جبنا نوتي إيغتوك أمانتين كن أمانتي أكا أمانتي حمزة مسلم ما هردوف مسلم ما ساق قبته ديمو دندا أمانتي وان غرغرات ورمو ما وليكم كوني وان شكي تكن كم نتو ديني كينا توك أني مسلم أنا نبرا كريستيان هوتاي ديني كينا توك إيغتوك رادوفني ورمو دكا ديني كي يچيد ديار ورمو ديبيا ديمي أرسيني اللي چمت ديبيا شواني اللي چمت ديبيا سبب برا كت ديبي تنكمنا ديني كينا توك كان واكتا مندندو Diga kenna tokko amantiin kenna garagar amantii akka Hamzaan akka amantii muslimaa jiraachuu danda'a. Kanaaf islaamummaan nama amantii biraa miidhaa hin jettu. Hatta jihaada keessatti dubbiitu dubbii ballee jihaada keessa Rasuulli sallallahu alaihi wasallam dubartii akka hin tuqne nu ajajan. Dubartii jihaada siniin jedhaa raabee jihaada keessattuu dubartiin hin tuqamtu. Dubartiin takka jedhe daa'imti hin tuqamtu lama jedhe qeesin hin tuqamtu sadii jedhe beeta kiristaaniin hin diigamu afur jedhe. Biqiltuun biyya san jirullee hin tuqamu biqiltoonni illee maaliif sirna eeguuf haqummaa eeguuf namni tuqamu jihaada keessatti illee namuma siillol dhiiruma akka keetii nama waraana gahe nama siilloletu tuqamu hatta banii Qureyzaa keessatti Rasuulli dubartiin ajjeesne hin booji'an malee Qureyzaa warra Qaynuqaa'a warra Nadiir yoo laalta warra Qureyzaa ka ofumaa waadaa diigan ofumaa waadaa diide Yahudaan gaafsanii waadaadhaan waliin jiraataa duranii gaafa lola Ahzaab yookaan gaafa lola Khandaq ofuma baniin Qureyzaa duraan beellamaan waadaadhaan waliin jiraataa turan waadaa san ofumaa diigan maaliif diigan beeyta muslimtoonni gara waraana 10,000 marfaman gaafa lola Ahzaab muslimtoonni marfamanii jennaan muslimtoonni lola kanarraa iyyuu nafan jechuu keessa isaanitti waan akkasii yaadan sababa saniif warri Qureyzaa gaafas waadaa diigan dhumarra garuu gaafa booji'amaan Rasuulli dubartiin tun hin ajjeesne daa'ima hin ajjeesne manguddoo hin ajjeesne dhiira waraana gahe qofa because nama siin lolatillee loltaani kanaaf islaamummaan haqa eeyti hattan horii yeroo qalan maal jedhan Rasuulli
horii yeroo qalan tokkofa haaduu tolchaa jedha rasuul. Horii yeroo qaltu mee ilaali islaamummaan haqa beeyladaa eedii bar haqa ilma namaatii miti. Haqa beeyladaa eedii bar tokkofa billaa yeroo qartuyyuu akka duratti hin qarre ija beeyladaa san duratti maaliif akka qalbiin isaa speeshaalii waan akka gaalaafa duratti yoo qalan hin beeka. Kanaaf akka inni qalbiin isaa hin cabneefi bar tokkoffaa duratti hin qaltu. Lammaffaa qaruu qabda seeraan. Meeshaa san qaruu qabda. Meeshaa yeroo horiyyuu gorraatu qaruu seeraan jechuu. Maaliif jennaan akka takkatti ruuhii itti dheeressuudhaaf takkatti billaan sun ajjeesee ruuhii keessaa baasuuf jechuu. Akka ruuhiin ittiin dheeranneef. Shuuf mee laala. Islaamummaa rahmata isiin qabdu laala. Ilma namaatiif miti beeyladaaf. Nuti hadha beeylada hin qannee bara. Nuti hadha rahmatummaa rasuulli nu barsiisanii beeyladaafuu rahmata godhaanuun jedhan sana hin qannee bara. Rahmatuma beeylada goonu sanu waliyyuu godhuu dadhabnee bara. Garagara wal dadhabaa jirraa bara. Riskii tokko nyaan. Anaas taa'u namni dadhaba. Birrii isaatiin hin jiraadhu. Riskii isaatiin hin jiraadhu. Nyaata isaa hin nyaadhu. Uffata isaan uffadhu. Dhugaatii isaan dhugu. Anaas taa'u namni nama dadhaba. Gaafa hin qabrii seenamu mucaasanii rabbi araaramu miskiina minaamin jedhan. Nama jiru yeroo jirtu si dadhabuutu gaafa ati duute araarama sii kadhata. Nama yeroo jirtu si zollomutu gaafa ati duute deebi'ee si yaadata. Maal fakkaata? Maal fayyada namni gaafa jiru rahmata yoo walii godhee, namni gaafa jiru wal dhagahee, namni gaafa jiru wal miidhuu dhabe, gaafa du'ellee araarama walii kadhate hin bareeda. Hadha na miidhaa, hadha na zollomaa, hadha ganna qabaa, hadha na xiqqeessaa, hadha argaa kiyya jibbaa, boru gaafa du'e na leellisu laa faayidata fiyaa. Faayidaan keessa hin jiru. Islaamummaan akkana ajajji beeyladaafuu jechuudha. Meeshaa waan san qaraa jedhan seeraan. Seeraan qaraa yeroo qaltanillee qalaa tolchaadhaan rasuul. Fa'axsinu adhabiixa waan gorra'amte san tolchaa. Gorra'amtuu san tolchaa seeraan gorra'aa jedhan. Meeshaa qaradhaa akka ruuhiin ittiin dheeranneef jechuudha. Rahmata walii godhaa jetti islaamummaan. Horiidhaaf rahmata godhaa jetti. Ilma namaatiif rahmata godhaa jetti. Nama kamiifuu rahmata godhaa jetti. Idan namni rabbiin sodaatu wallu arsi maal jettanii waliin qoodinaa rabbiin sodaadhaa dhaabbadhaa rabbitti yoo amantan dhaabbadhaa isin hin jennu amantii islaamaa amantii sirnaa amantii wal nyaatan amantii wal arrabsan amantii wal xiqqeessan hin fakkeessinaa ofumaa harkaan fakkeessaa jirtan namni biraa dhufee isin arrabsaan jiru ofumaa arrabsaa jirtan amantii islaamaa arrabsitanii ofumaa arrabsiisaa jirtan jechuudha. Amantii sobaa fakkeessaa jirtan amantiitti wal nyaatan amantiitti wal fixan amantiitti wal xiqqeessan fakkeessaa jirtan rabbiin sodaadhaa. Yoo barachuu hin beekne shuuf haasa'uu miti yoo akka haasoftu hin beekne haasaa dhiisi. Islaamummaa hin arrabsiisin waliin xiqqeessina kanuma isiniin jedha. Jazaakumullahu khayran rabbi nu haa araaramu rabbi nu haa qayyalchu. Nama ammoo zulmii irraa dhaabachuu dide rabbi mala itti halaalu wallahi. Nama zaalima bada nama zulmii irraa hin dhaabatu rabbi itti beek mala itti halaalu. Rabbi nurra haa dabarsu yaaki zaalima zulmii isaa irraa hin toobatu rabbiin itti beeku jechuu rabbi beeka. Zaalima hin toobatu zulmiin isaa hin dhaabattu rabbi itti beeku rabbi nu keessaa haa kaasu. Zaalimni badii bal'isa. Zaalimni jibbaa bal'isa. Zaalimni addaan nama kuuta kutteedha. Kanaaf dhaabadhaa isiniin jenna isin gorsina ammallee isin seerra rabbi yoo sodaadhaan dhaabadhaa dubbii tana dhaabaa haganuma isiniin jedhaani. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.